Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa agarsiisa hojii marsaa sadaffaa qopheesseera. Sagantaa kanarratti Deetaan Ministeera Barnootaa Dr. Saamu'eel Kifilee, Pireezidaantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Lammii Guutaa, hoogganaan Biiroo Carraa Hojii Uumuu fi Ogummaa Oromiyaa Obbo Ahimad Idris dabalatee hooggantoonni biroon argamaniiru. Sagantaa agarsiisa hojii kanarratti barattoonni teekinooloojii fi kalaqawwan wayitaa baratan hojjetan agarsiisaaf dhiyeessaniiru. Saganticharratti agarsiisni kalaqaa barattootaa fi bu'aaleen qorannoo fi qo'annoo garaagaraa karaa barattoonni ittiin hojii uummachuu danda'an kallattii agarsiisu dhiyaachuun irratti mari'atameera. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa sagantaa kanaan barattoonni turtii yuunivarsiiticha keessatti taasisaniin dandeettii fi beekumsa horataniin indastiriiwwan humna namaa barbaadaniif kan itti beeksifatan ta'uu ibsan. Maal baratanii iskiilii akkamii, naawolejii akkamii, itiksii akkamii, biheevirii akkamii keessa darbanii yookiin immoo maal argataniiru hin jedhu indastiriiwwan akka baranidha. Kun immoo barattoonni keenya piroojeektoota hin qopheessu, kaarkulamii isaan baratanii darban indastiriiwwan akka baranii hin godhu, maal uumuu danda'u, maal hojjechuu danda'u hin jedhu barattoonni asii eebbifaman an indastiriitti of beeksisanidha. Inni lammaffaa immoo indastiriiwwan as dhufanii baratanii barattoota qaxaran kun hojii maal hojjechaa jiru, barattoota irraa maal eegu, hojiin isaan hojjetan kun kaarkulamii nuti qabnu barattoota nuti barsiifne wajjin hammam maach godhan jiru barattoota keenyatti of beeksisu. Saffisni hojii argachuu barattoota yuunivarsiiticharraa eebbifamanii olaanaa ta'us Dr. Lammiin himaniiru. 2013 Tireezarii Isteedii gaggeessineen barattoonni keenya asii baratanii eebbifamanii hojiitti galan waggaa tokko donguutiin hojii keessa jiran gara parsentii 82tti siqneerra. Job Expoon kunis babal'achuu qaba. Carraa jirus opportunity jiru hunda barattoonni keenya yookiin immoo dargaggoonni keenya sirriitti beekuu qabu. Indastiriinis immoo gadi dhufee baratee qaamni yuunivarsiitii irraa eebbifamu maqaa isaa barreessuu hin danda'u, akkas gochuu hin danda'u, akkas odoo hin ta'in maalirraa eegama? Yuunivarsiitii irraa maal eega? Dargaggoota asii eebbifaman kanarraa kompitaansii akkamiitti inni eegu hin jiru kun carraa akkasii kana isin uuma waan ta'eef. Deetaan Ministeera Barnootaa Dr. Saamu'eel Kifilee ergamni damee barnootaa olaanoo hojii barsiisuu, qorannoo fi dabarsuu teekinooloojii akkasumas tajaajila hawaasaa irratti fuulleffachuu ta'uu himanii kalaqxoota teekinooloojiiwwan rakkoo furuu fayyadamuun guddina dinagdee fi hawaasummaa mirkaneessan baasuuf ammas hojii cimaatu hundarraa eegamaa jedhan. በአንድ በኩል ለተማሪዎች የመቀጠር እድል ይፈጥራል። ለቀጣሪዎች ደግሞ የተሻሉ ብቃት ያላቸው ሐሳብ ያላቸው agarsiisa akkasii qopheessuuni gama tokkoon barattootaaf carraa hojii uuma, qacartootaaf ammoo humna namaa fooyyee, leenjii ga'oome kalaquu danda'uu fi bu'aa qabeessa ta'e akka argatan taasisa. Kanaafuu agarsiisni akkanaa qaama lamaan waan fayyaduu fi yuunivarsiitonni qaama hojii isaanii godhatanii akka hojjetanii fi ministeerri barnootaa hordoffii gochaa jira. Hoogganaan Biiroo Carraa Hojii Uumuu fi Ogummaa Oromiyaa Obbo Ahimad Idris yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran waliin rakkoo hojii dhabdummaa furuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Hojii dhabdummaa naannoo keenya keessa jiru akkamitti hiikuu qabna? Carraan hojii bal'inaan naannicha keessatti akkamitti uumamuu danda'a? Kanaaf immoo potenshaali naannicha keessa jiru qorannoo irratti hundaa'ee akkamitti gara yuunivarsiitiidhaatiin dhufuu qaba kan jedhu kanarratti bal'inaan waliin mari'annee sanada waliigaltee waliin mallatteessinee jirra. Lammaffaa irratti yuunivarsiitota naannoo keenya keessa jiranii fi pooliteekniik kolleejis kan jennu kolleejii 35 qabna. Kolleejiin 35 kun walitti dhufanii yuunivarsiitiidhaa wajjin akkamitti hojjetaniiti gartee humna raawwachiisummaa isaanii dabaluu danda'an kan jedhu kanarratti waliigaltee walii mallatteessinee waliin hojjechaa jirra. Sagantaan Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa qopheesses fakkeenyummaa kan qabu ta'uu Obbo Ahimad himaniiru. Ijoollee barsiisanii eebbisuu qofaa miti. Ijoolleen barsiifnee eebbifne kun hojii argachuu qaba jedhanii itti yaadanii addunyaa hojii keessatti rakkoon isaan qunnamuu danda'u maali? Rakkoo addunyaa hojii keessatti isaan qunnamu sana akkamitti keessa dabruu danda'an jedhanii leenjii babbareedaa kana kennuun waan guddaa tokkoo fi olaanaa fi yuunivarsiitonni biraatis irraa muuxannoo fudhachuu qaban. Barattoonni kalaqa isaanii dhiyeessanis ogummaa gonfataniin hojii uummatanii hojjechuu kan danda'an ta'uu himaniiru. Hojiin alaan hojjedhee yuu seentariidha oolmaa dargaggoota kallattii fiildii keenyaanii wantoonni barumsa hundumaa yeroo hundumaa carraa mootummaa irraa eegnu osoo hin taane
dandeettii qabnu hojii hojjechuu waan dandeenyuuf tokko expoon kun qophaa'uunsa namoota carraa hojii laatan ejja akka wal arginu godha. Inni lammaffaa immoo dandeettii keenya agarsiisnee dhuunfaadhaan illee gurmuufnee akka hojjennu jechuu danda'a jechuudha. Sababiin isaa dandeettii adda addaa ijoolleen qaban jira. Barumsa kallattii barumsa keenyaatti sooftiweerii adda addaan barra kan irratti hundoofnee kallattii carraa hojii biraa uumuu akka dandeenyuuf ekspiriiyaansii gaafa goonu wanta dargaggeessi biraa hojjete barataan biraa hojjete wanta ni ona hojjedhe ekspiriiyaansii gaafa goonu yaada biraa argachuu dandeenya. Kanaaf carraa hojii ofii keenya uumuu akka dandeenyuuf carraa nuuf bana.